Ashama baleewwan kana keenya gooftaa isin haa baay'atu akkam jirtu wayyaana kaa keessanii nu jirra baleewwan keessanii obboleettiin keessan ni jira kana gooftaa baga jiraattanii gaarii magaalaa maalitti dhufne seetanii sinitti himna warreen mana keenyaaf haddisi taatan sabskraayibii godhaa warreen immoo as keessa baatanii biyya Dubaay jirta yookiis biyya Saudi Arabiyaa iddoo baay'ee jirtanii hin dagatiin haaseera iddoo kaatanii hin dagatiin alaala. Ani sindagadhu sunis indagatiin asiniin jedha achi maal hojjetatanii haqa shatanii warra qonna qotatanii iddoo kaatanii indagatiin manni arabaa isinitti bareede mana kee bareechee hin jedhin alaa dhoqqee kan argaartu argitanii tiyyaa gaariin kee muddii fi qolee addaan na fuutee oolee dhiiseen habiibti lafa deemaa jiraanii Sorsaan isin dide. Sorsaan inni na waalachuudhaan didee lafa deemaara. Ani immoo na sodaadhe kana kee gaariidhaan. Na raase akka badaa. Obboleewwan keenya magaalaa Finfinnee yookaas immoo Boolee Bulbulaa irraa kaanee magaalaa Harsii Asallaa dhaqnee Harsii Asallaati immoo magaalaa tokkotti kan biraa yaabbannee buunee makiinaarra. Achi immoo kaanee eessa jirraa immoo deemaarra. Maal jedhama laata soorsaddoon nu dhaqaar? Doboka. Amma immoo makiina gaarii sadaffaan nu dhufe makiinaa lamaan dhufne hin dandeenye miilaan itti kunnee waaqayyo jedha achi ga'uun keenya noolu ilaalaa kaa biyyi keessa waan fakkaattu ani immoo buchoo baadhee duuba kanan deemaa jira Sorsaan immoo kun nu fuuldura deemaa jira gaariin keenya immoo kun as nu duuba deemaa mucaanaa darboo kana yoo ta'u baate suutan wajjin deemaa walirra gaarii bee kunoo kana yaadadhaa ka warri Harsii Asallaa jirtan. Okay? Kana yaadadhaa malee girgiddaadhuma madaamii isa bareedu bichaa hin laalina. Ishee koshinaadhuma madaamii isa bareedu bichaa hin laalina kana kee deemuun isinuma jira. Kunoo gooftaaf galanni guddaan haa ta'u warra biyyaaf dhaqaa jiru yookaan immoo nama dubbisu Harsii Asallaa irraa immoo makiinaa kan biraa yaabbannee iddoo isaallee hin beeku deemaa jirra. Achi geenyee wal argina. Haganatti nagaan tura. Kanarra immoo isinitti agarsiisuu salachuu danda'a. Qamadiin laala waan bareedu. Achi geenyee walitti haa deebinu ishee habiiboche. Nagaan galaa deebi'aa biyya keessanitti nuun jedha nuyinis. Abbaatiyye chaaw baay'ee baay'ee. Soddaa si fudhatee gala kana gattee deemu keetire. Moonee makeellee dhiistee naqattee deemta. Ani si biraa na fudhiisi. Sorsaan kakuno monkoree laala horii harkitanii hasan bareeda na nyaatu qaama bareedu. Uffee nurgaa fooliin isaanii nurgaa. Akkana kaa. Ciao ciao. Ciao ciao. Jina kaa lu argu maal jala mana annaan kun obboleessa. Fiicheen iddoo itti irraa buune miti. Maqaan kan keenyu guru obboleesso. Magaalaa Fiichee Harsii Asallaa irraa Fiichee itti irraa buune Fiichee irraa immoo kaane miilaan itti deemaa irra barattoota karaan hungaa kamaaree maa kolfita waan yaadako Fiichee jedhanii Fiichee irraa immoo mana isaaniitti deemaa jirra amma kanarra intalli yoo maatee si dandeesse mudhii koo haadha koo harka addaan diigdi malee gaariin sila nama fayyaa qabuuf sirrii miti kun gaarbachuudhaaf. Waaqayyo faagalatu immoo ispaaltii irraa baay'ee yaadda inna qullee dheeniin ture dhugaa dubbachuudhaaf ispaaltiin sirrii mitinsee sirriidhuma amma dhufne as geenyetti akkas isin jira beeqilaan jira qamadiin jira horiin jiru daawwadhamee warra waggaa baay'ee biyya ormaa jirtan kuni waan biyya keessanii waan Oromiyaa keessa jirtu hin raaffatina. Ishee lakkii gooftaa koo beenu deemi kuti chaao. Abbaate akkanatti ijaartee ofii gatanii deemu daa'imallee irraa fuudhanii baatanii. Kurba? Eenyu maqaan kee? Hayilee? Hayilee eenyu taate? Eessaa galtare? Dhaqaartaa? Meeshaa dhaqaartaa? Facaasaa deemaartaa? Eshi? Beeqilaa kana toon ciradhee galee? Namni naan lola? Naan lolu? Maal xiqqoo ishee hin ciradhe? Nama dabaddabu? Narraan nuuf ture? Soorsa irraa gubte? Irraa gubte? Irraa gubte? Irraa gubte?
Kanarra tiyyaa dhuguma waaqayyo garaa kooddaadhaan kanarra deemattee yaadda. Atallee miskiina koo gaariidhaan galtutteetta. Garuu naan ta'u na raasee ne yaabbadheetan dadhabnaan inni irraa bu'ee dhugaasiin jedha. Duuba kanaan wareessa kamoonee kofaadhe. Yoo waaqayyo jedhe walumarratti waraaba viidiyoo ammachi geenye mana keenyatti ol deebinitti walumarratti waraabadhe abdiin qaba. Laalla. Obboleettiin tokko immoo Tigist beektee viidiyoo hin waraabdu yoo ta'e warra viidiyoo yeroo qodaa bitan waraaban bira dhaqii baradhu jettee turte Habiibti. Uf qola beekela laalaa shin bareeddu lafa. Habiibti beekumsi kana ebbaa ta'e. Ciao dura nagatte ciao. Beekumsi kana ebbaa ta'e kan koon ta'u lubbu. Ishi beekumsi kan koommoo kan nama biraan ta'u. Maali yoo naan jettee an akkuma naa galettan hojjedha yookiis akkuma naa ta'etti. Yookiis immoo akkuma naa deema karaa kanaan jedhettan hojjedha. Viidiyoo namoota nan beekan laalas. Otoon irratti hojii akka isaanitti hojjedhes nan danda'a garuu heeyyamsiisuu na gaafata. Wanti heeyyamsiisuu na gaafata. Mana silkii waraabaa yeroon mana meeshaa dhaqu sana ishin jedhan hin jaallatani namoonni keenya. Etoon immoo dursa heeyyamsiisee YouTube'n hojjedhaa bari ijoollee onlaayiniitu qodaa bitata. Isaaniif viidiyoo waraabee gadhiisa jedhee heeyyamsiisee immoo yoon jammare meeshaa sana irratti birriin itti dabalu. Sababa kanaaf jechaan erga meeshaa tokko bitee ka'ee mana kootti galee waraaba viidiyoo. Yoo sitti tolullee baate hin laaliini. Ana obboleettiin kee qaasumaatti tuffatte sana amanamummaadhaan bitee kunoo wanta obboleettiin kun ergite lafa amma kana makiinaa harsi entini boolee bulbulaarraa ka'ee makiinaa sadaffaatiin gaariin kun sadaffaadha. Ittiin mandara kana deemaa jira jechuudha. Viidiyoo sitti hin tolle hin laaliin lubbuu ishee akkasiin jedhaa dhiifama yoo aarte immoo maa gochuu hin danda'u. Jaarsi kan koolaa laddan nagatee deeme laala gaariidhaan kunno hin argitanii fagoo jira. Kunno yaa ijoollee maa gochuu hin dandeenye lafti narraa fagaatte. Viidiyoon kun daqiiqaa isinitti dheerata. Haamsoo soroomaa gochuu hin danda'u. Nan cufaa. Yoo walirratti waraaba jedhee walirratti waraabaallee abdii qaba yookiis immoo hasaaba hin qaba ture yaa gooftaa koo isaanii caakan. Gurbaa harkaan qabdullee fiidda. In ta'u kanaafuu maal gochuun nama mala beektu dhoqqee kana keessa silkii koo baadhee waan deeme homaa waan na tamacha miti silkii koo borsaa koo keessatti deeffadheeni. Maal godha beektani? Waaqayyo nagaan achi naagawoo nagaan achi ga'ee waraaba viidiyoo. Karatti bawwallaalee dhugaa Kiristoos haadha kootiin hin baanuun salphadhe. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isaan hin jaakan. Ciao bakka viidiyoon biraan walitti deemti nagaan tura.